Shagargadu faniya karana nantu damamado shagargadu faniya karana nantu yomalarga warri Finfinnee dur Oromoota maraaf araddaa muudaa yoo taatuun kanas faaruu jila Oromoo Booranaa keessatti ibsan akkana jedhu. Muunni keenya Finfinnee finni waaqa jaallee malkaa jabduu bullee jaalalaan kalle jedhu. Faaruun kunis uummanni Oromoo hidhata guddaa araddaa Finfinnee waliin qaban kan mul'isudha. Gama biraan naannoo hora Finfinnee irraa yoo argaman Oromoon Tuulamaa quuqama isaanii akkas jechuun afoolaan ibsachaa turan. Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gallaaluu nafee Finfinnee longeessanii hora obaasuu nafee tulluu daalatti irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsa dabranii qoraan cabsachuu nafee rufa boombii irratti jabbilee yaasuu nafee bara jarri dhufanii loon keenyan dhumanii iddoo mashashaan dhufee birmadummaan isa fee jechuun quuqama isaanii ibsachaa turan. Afoolli biroon isaan ittiin quuqama bulchaa isaaniif qaban ibsachaa turan ammoo cufaa jalan bulaa yaaleenca bulallee dursumayyuu badhaanee tufaa yaa ilma munaa yaa Oromoo battee yaa Oromoo baddee sooressi boonuma boonee iyyeessi boo'uma boo'ee boobanaa fardi qilleensee feeti wal nu qixxeesse waraanni gaaraa duultee allaattiin caboos quufte jechuun goota isaanii faarsaa turan. Weerara Minilikiin booda Oromoon Tuulamaa garbummaa jala galee gabbaarii akka ta'u godhame. Kanaanis gibira gosa adda addaa lafa fagoof dhiyoorraa akka nafxanyootaaf fidan dirqamaa turan. Kana ilaalchisee taammanee bitimaa miidhaa fi dararaa uummata kanarra gahaa ture bifa barreeffamaaf afoolaan akkas jedhee kaa'e ture. Fiffidaa jetti warri maalitti beekti jarri akka qoraan baatanii akka qorraan kaatanii akka hoolata bulanii akka hollataa bulanii akka qaaqii bulanii akka kaayin bulanii shaggaritti marmaaruu callaa namaa hammaaruu calleessee namaa hiruu jechuun quuqqaa isaanii akkamittiin akkabsatan barreesse lafa kaa'im. Bara xaaliyaaniin booda quuqama isaanii ibsachuuf afoola kanatti fayyadamaa turan. Xaaliyaaniin nuun furree nuti bowwaadha turree raasaayiluu gonfitee warri Roomaa sokkitee jarri gaaraa gadi yaatee dhufee nurra qubatee garaan keenyas gubatee xaaliyaanota sana buqqaadhuma gabbarree nafxanyuma kana tumaalessa gabbarree yaa Oromoo bakkuma keenya barre jechuun walaloon quuqama isaanii ibsachaa turan. shagargadu faniya karana nantu damamado shagargadu faniya karana yomalarga Mootiin Minilik lammaffaa mana Tiruuroos jalaa erga ba'ee booda gara Shawaatti deebi'uun Oromoota firoominaa fi soddomaan beekanii makamuun humna ofii cimsaa deeme. Kana keessaa mootii Walloo kan turte Warqituun ishee duraati. Qawwee fi lolee haadha waraana kanarraa argateen Minilik lammaffaan gara Shawaa seenuun abbootii waraanaa akka Goobanaaf Caaccaa Doobbee birruu nagahoo argatee socho'uu waan eegaleef firoota isaa birattis sodaatamuu eegale. Tooftaan waraana isaa saboota naannoo isaan turreen gargaaramuu ture. Kana malees inni dura meeshaa waraanaa haaraa kallattii adda addaan dhufu hidhachuu fi of cimsuu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo abbootii waraanaa naannoo isaa jiran ofitti qabuun of ijaaru ture. Mootichi kun keessattuu bara aangoo isaa yeroo duraa uftaan itti fayyadamaa ture. Gama biraan gorsitoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaatti dhufan seeraan itti gargaaramaa turan. Gorsitoonni kunis biyya Faransaay, Xaaliyaanii, Raashiyaa irraa kan dhufan yoo ta'u jarreen akka Paayonoolii Faransaay irraa, Ilgiiza Maariyaam Siwiizerlaand irraa gara biyya kanaa dhufanii gorsaa turan. Biyya Raashiyaa irraa immoo namoonni akka Baabichee fi Boltuvoovich, Artanaanoobii fi Liyootineen kan keessatti argamanidha. Mootii Minilik lammaffaa waraanaa fi duula guddaa Oromoo Tuulamaa irratti erga gaggeesseen booda saamicha walirraan cinne gochaa ture. Qabeenya saamichaan argate kana qabachuun gara biyyoota Awurooppaa fi Arabaatti erguun meeshaa waraanaa baay'ee ittiin bitachaa turan. Kana booda iddoo dhaloota isaanii Angoo lolaa fi Alkoobar irraa ka'uun